Akkam jirtu har'agaa mistira cimaa tokkoon isinitti himuuf deema. Innis immoo gaaffii karaa keessaa karaa feesbuukii, karaa tiiktookii inboksii naa ta'ee namoonni hedduun na gaafatanidha. Innis qorichi kun kan akkas jedhamu kun qaama saalaa dhiiraa guddisuuf hedduu fayyadanii dhugaadha. Miidhaan isaa maalidhanii faa gaafatu. Akkasumas immoo kanneen immoo akkamitti qaama saalaa dhiiraa yeroo gabaabaa keessatti guddisu kan jedhanis jiru. Mee isa kana gabaabseen akka armaan gaditti isinii deebisa. Egaa chaanalii kanaaf haaraa tanan sabiskiraayib gochuun gara barnoota keenyaatti darbina. Sabiskiraayib godhaa hundi keessanii. Mee akkamitti yeroo gabaabaa keessatti qaama saalaa dhiiraa guddisnaa kan jedhu kan saayinsiin sirriitti qoratee bira ga'een isinitti hima jechuudha. Kunis immoo kamtu fakkeenyaaf ji'a tokkotti santiimeetira tokko dabaluuf gargaara. Ji'a ja'aatti santiimeetira 2-3 waggaatti immoo kamtu kanaaf danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Asumaan gara barnootaatti seena. Noormaalii qorannoon akka jedhutti dhiironni hedduun waa'ee xiqqaachuu qaama saalaa isaanii kan baay'ee yaadda'anidha jedha. Qorannoon guddaan tokko kan namoota hedduu irratti dalagame tokko dhiirota 5,000 ol irratti kan dalagame dhiirota 5,000 keessaa 2,500 qaamni saalaa isaanii xiqqoo akka isaan yaadanitti akka xiqqaatuu fi akka dabaluu barbaadan himu. Haa ta'u malee yoomi kan qaamni saalaa dhiiraa tokko xiqqaa argamu jennee ilaalle noormaalii kun kan meejar ta'u akka fayyaatti kan meejar ta'u yeroo qaamni saalaa dhiiraa ka'udha. Yeroo kana giddugaleessaan yeroo hedduu santiimeetira 12-13dha. Haa ta'u malee 7.5 gadi taanaan xiqqaadha jedhama. Namoota qaamni saalaa kun xiqqoodha jedhanii kompileen godhan keessaa garuu baay'ee muraasa kan hanga kanaa gadi ta'e. Hedduun isaanii yeroo lakkaa'aman noormaaliidha. Akkasumatti saayikooloojikaalii hin xiqqaata jedhanii waan yaadaniif yookaan yeroo haasa'amu waan dhaga'aniif qofa akkasii yaadu malee xiqqaa miti jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti ilaaltanii ta'e yeroo ji'a tokko keessatti santiimeetira ammas dabaluuf kana fayyadamaa, kana dibaa, kana liqimsaa, maal godhaa kan jedhu gara hin qabu. Advertaayizmentiinis beeksisni adda addaas yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamtan ni dhufa. Mee hagam dhugaadha? Kanneen kamtu dhugaadha moo kanneen kamtu soba kan jedhu waliin haa ilaallu. Noormaalii manumatti qaama saalaa xiqqoo guddisuuf yookaan fooyyessuuf kan gargaaran nyaanni muraasni kanneen akka avukaadoo, hundee diimaa yookaan qayisirii, muuzii, shunkurtii, hanqaaquu, kaarotii fi timaatimii maqaan dha'amu. Isaan kana noormaalii naachuraaliidha waan ta'eef soorata waan ta'eef fayyadamuun rakkoo hin qabu. Warri lammaffaan akka qaamni saalaa dhiiraa dheeratu kan furdatu gochoota godhan jedhamanii kanneen namoonni hedduun bitanii fayyadaman garuu kan saayinsiin kana qoratee dogoggora yookaan sirrii miti jedhe kanneen kanadha. Fakkeenyaaf vaakiyuum paamping kan jedhu akka suura irratti argitan kan meeshittii kana isheen kun qaama saalaa dhiiraa baay'ee guddisti jedhama. Yeroo gurguramu ni beekama. Biyyoota alaattis hedduu gurgurama. Haa ta'u malee vaakiyuum paamping kun akkamitti hojjeta? Inni ofitti xuuxa. Mataa qaama saalaa dhiiraa yeroo ofitti xuuxu kana dhiiga gara qaama saalaatti fida. Yeroo kana xiqqoo waan guddateef fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee wanti sun yeroo fida. Dhiigatu itti namme malee saayiziin isaan daballe. Dhiigni itti namme kun immoo yeroo wanti sun achi ka'u daqiiqaa muraasaa booda deebi'ee ba'a waan ta'eef wanti sun saayiziin isaa tokko hin dabalu. Kanaaf waa tokko hin fayyadu jechuudha. Harkisuu guyyaatti sa'aatii hanga harkisaa sa'aatii erga ilmaa kan jedhu jira. Haa ta'u malee kun gonkumaa waa tokko waan dabalu hin qabu. Qorichoonni tokko tokko immoo jiru kan yeroo gabaabaatti akkas gochuuf guddisuuf dheeressuuf jedhamanii gurguramanii kan dibamanis jiru kan liqimfamanis jiru. Fakkeenyaaf provogaatiif jeel, meen laarjing kireem kanneen jedhaman kun gabaarra jiru garuu qorannoon yeroo ilaalu wantoonni kun gonkumaa jijjiiraman fidanii akkasumas namoota kana fayyadamanis gaafatan ji'a 3 ji'a 4 fayyadamanii qaama saalaa isaanii irratti jijjiirama tokko akka hin finne himu. Namoota kana fayyadaman keessaatii persentaan 92 gonkumaa waa tokko jijjiirama hin finne. Persentaan muraasni yeroo xiqqoo jijjiirama fideera kan jedhan jiru. Haa ta'u malee qorannoon isa kana jijjiirama fidadhee tokkoyyuu kan deeggare hin qabu. Kanneen dibamanis kanneen ni guddisa dhamanii liqimfamanis. Akkasumas approved ta'ee kanaaf ni fayyada jedhamee saayintifikaalii kan gabaarra oole tokkoyyuu hin jiru. Qorannoon hedduun taasifameera.
qoricha qaama saala dhiiraa guddisuuf fayyadaman jedhame. Haa ta'u malee tokkoon isaa infektiivii hin taane karaa saayinsaawaa. Akkuma gurra namaa, funyaan namaa, qaamni saalaa ofuma isaa guddata malee wanti dheeressu hanga yoonaatti sirriin kan saayinsiidhaan qoratamee bira ga'ame tokko hin jiru. Kanaafuu akka waliigalaatti bifa saayinsaawaadhaan qaama saalaa ni guddisa kan jedhamu kan saayinsiin qoratee gabaarra oolchee paablish ta'ee hin jiru. Inni kan hedduun isaanii qarshii mataa argachuuf kan daldalamanidha yookaan kan gurguramanidha. Namoonni hedduun waan bitaniif haa ta'u malee namoonni nuti bitanii fayyadaman immoo hedduun isaanii gaafa gaafataman jijjiirama tokkorra gadaa hin argine. Kanaaf hedduun namoota immoo hin xiqqaata jedhanii yaadan immoo qaamni saalaa isaanii gaafa meejer ta'u gaafa lakkaa'amu noormaaliidha. Walakkaan isaanii waanuma fiilmii adda addaa irraa argan waanuma hiriyaa waliin haasa'an waanuma adda addaa gaafa dhaga'an akkasitti of yaadu malee rakkoo akkasiin qabanii akka waliigalaatti garuu nyaata madaalamaa nyaachuu ulfaatina hamaa ta'e yookaan obeesitii hir'isuu sochii qaamaa taasisuu tamboo aarsuu dhiisuun ni fayyada. Kanaan ala garuu wanta akkasii kan gabaarraa gurguraman illeegaal kan ta'edha malee kan seeraan ala oomishamanii qarshii argachuuf qofa gabaatti dhiyaatanidha malee kan fayyadan kan saayinsii mirkaneesse tokko hin jiru. Galatooma turtii gaarii.